gurbaa inni mee akaakayyuu kireebii qarshii mileenii 5 laanna jennaan. Kana guddateere akkoo koyyuu itti dabalee reeba. Ani mileenii 5 argannaan ni jette summe amma jirta dhala baarsaa waxii wadal hin ta'uudha. Abbaa kee faadha kee kabajii. Sawaayee reebuuf kafaluutu hin taane. Amma namoota tokko tokkoon taajjabara. Haadha keessan abbaa keessan hin kabajjan. Kabaja waan jiru wanti tokko bira hin jiru. Siin bira hin jiru la takka. Amma lanan taajjabara. Namoonni of ilaalaa jirtan jirtu. Abbaa keessanii haadha keessan kabajaa. Ana kaakayyuuf akkoo keessan illee gaa isaa fudhachaa ta'a. Hin ta'uudha. Kabajin malala. Jirtara nabitti tokkotu arraba ishee gootana. Miliyoon dirribaa moo maayettani? Dhoqqee nama. Maal godhare? Siin isatu lafatti argadde suma sirrii isaa inni sabu keessan. Keessa bee amma haadhaaf abbaadhaan amma abbaa isaa tafee haadha isaa fidee qaaxaa kun qoloo ol gufattedha. Tiiktookii kana gubbaadha. Sammuma isaanii gadhiiseera ta'ee irraa sholloqe ta'ee ani waan isaan beeku isayyuu ani naan galleera dhugaa naan galleen. Namoota akkam akkamiidha simmee qoyaame gaafa teessanii foloo isaanii jala galtanii teessanii laayikii gootanii daawwannaa gootanii meeskii maal isin sammuu akkamii baattu nama haadha saadhaan maaloo haadha kee jedhu yaaddaniitu haadha keessan. Innaa kanaafuu warreen isa hordofaa jirtanis horiidha sinis sirrumaanis horiidha dhee maalidha dheeraa waan ittiin isa rabsitu hin qabdu namoota isa hordoftanii jala teessanii amma kana yeroo keessan fixxantu na dhibe. Innaa itti fufa.